Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Waldaan Haakimoota Oromiyaa garee yaalaa tantamaa isaa gara godina Wallaggaa lixaa fi bahaatti bobbaasuun hawaasa weerara busaatii fi koleraatiin miidhaan irra gahee jiru tajaajila yaalaa kennuu eegalee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanota akka Darraa, Libaanosii, warra Jaarsoo, Kuyyuu Dagaamii fi akkasuma Yaayyaa Gullalleetti uummanni caffee fi karaatti ba'e sirna maaloo nuuf awwaadhu jedhuun kadhannaa waaqaa gaggeessaa jira. Itoophiyaan humna elektiriikaa gabaadhaaf dhiyeessite keessaa parsantiin 17 hidha haaromsaa irraa kan argame ta'uu ibsite. Oduu kennaa ibaatiin ministeerri maallaqaa duraanii Eertiraa obbo Birhaan Abrahaam pirezidaantii Isaayyaas akka aangoo gadhiisan ifatti gaafatanii mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuu maatiin BBC'tti himanii jiru. Isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Waldaan Haakimoota Oromiyaa garee yaalaa tantamaa isaa gara godina Wallaggaa lixaa fi bahaatti bobbaasuun hawaasa weerara busaatii fi koleraatiin miidhaan irra gahee jiru tajaajila yaalaa kennuu eegalee jira. Marsaa kanaan iddoowwan dhukkubni kunniin itti hammaate jedhamanii eeraman aanaalee akka Saasiggaa, Leeqaa Dullachaa, Noolee Kaabbaa akkasuma Gaanjii fa'aa keessatti tajaajilli yaalaa akka kennamu ibsamee jira. Guutuu gabaasa kanaa Awwal Kurkuraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waldaan Hakiimoota Oromiyaa garee yaala tantamaa isaa gara godina Wallagga lixaa fi bahaatti bobbaasuun hawaasa weerara busaaf koleeraadhaan miidhaan irra gahaa jiruuf tajaajila yaalaa kennuu eegalu ibseetii jira. Marsaa kana iddoowwan dhukkubbiin kun itti hammaatan jedhanii eeran aanaalee akka Saasigaa, Leeqaa Dullachaa, Noolee Kaabaa, Gaanjii fa'aa keessatti tajaajila yaalaa akka kennuu eegale ibseetii jira. Waldaan wabii mancaa deeggarsa maallaqa olaanaa uummata dhibee busaa fi koleraan hubaan irra jiruuf gochaa isaatiif hawaasni biyya alaa fi biyya keessa jiru guddaa galateeffachuu ibseetii jira. Akkasumas deeggarsa teeknikaa Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Arsii, Kolleejii Meedikaala Hospitaala Adaamaa fi qooda fudhattoota biroo hawaasni Oromoo galateeffatee jiraachuu ibseetii jira. Waldaan Hakiimoota Oromiyaa sochii idilee isaatiin alatti qooda fudhattoota waliin ta'uun rakkoolee fayyaa tantamaa kana furuuf kutannoo cimaan itti fufuu ibseetii jira. Godina Shawaa Kaabaa aanota akka Darraa, Libaanosii, warra Jaarsoo, Kuyyuu Dagaamii fi akkasuma Yaayyaa Gullalleetti uummanni caffee fi karaatti ba'e sirna maaloo nuuf awwaadhu jedhuun kadhannaa waaqaa gaggeessaa jira. Sirni maaloo nuuf awwaadhu jedhu kun akka naannoo sanaatti yeroo hongee fi gogiinsi hammaate, yeroo hammeenyii fi gidiraan baay'ate iddoo ulfootti ba'anii daa'imman xixiqqoo buqqee duudaa itti hidhanii akkasuma qotiyyoo camadanii yookaan immoo yoo nuti sitti mararuu baannes daa'imman kana ilaali, horii duudaa kana ilaali, maaloo garaa nuuf laafi jedhanii waaqni haala keessa jiran itti himatan jedhamee jira. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa Kaabaa aanota akka Dabra Libaanos, warra Jaarsoo, Kiyyuu Dagaamii fi Yaayyaa Gullalleetti uummanni caffee fi karaatti ba'e sirna maaloo nuuf awwaadhu jechuun kadhannaa waaqeffataa gaggeeffataa jira. Sirna maaloo nuuf awwaadhu jedhu akka naannoo sanaatti yeroo hongee fi gogiinsi hammaate, yeroo hammeenyii fi akkasuma gidiraan baay'ate iddoo ulfoo ta'anitti ba'anii daa'imman xixiqqoo buqqee duudaa itti hidhanii qotiyyoo camadanii yoo nuti mararuu dhabne akkasuma daa'imman kana ilaali, horii duudaa kana ilaali, maaloo garaa nuuf laafi jedhanii waaqa haala keessa jiran itti himatan jedhu. Hawaasni godina Shawaa Kaabaa wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoottan jaan darbaniif adeemsifamaa tureen gaagama guddaa dhaqqabaa jiruu fi yaa waaqa nurraa qabi jechuun sagantaa camaddii farda lugaamanii waanjoo ijoollee irra kaanii kadhataa jiru. Rakkoo kana karaa aadaa fi safuu naannichaatiin furmaata barbaachuudhaaf gamtaan waaqa kadhachuu murteessuu himanii sagantaa camadamee kallachaa fi caaccuu baasnee jaartiin cifree baattee fardi lugaamamee waaqa kadhanna jedhanii jiru. Hawaasni godina qonnee oomishannee maatii keenya nyaachisuu dadhabnee du'aa waliif awwaala dadhabnee qe'ee maatii meeqaa onee hafee jira.
firri gaddaaf gammachuu wal dhaga'uu hafee maaloo gidduu keessanitti rakkanne mee horii duudaa kana ilaali daa'imman kana ilaali maanguddoo biyyaa ilaali farda lugaamame kana ilaali garaanuuf laafi jenne nageenyaa fi araara buusaa jechuun kadhataa jirraas jedhu jiraattonni gaagaama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii saba rakkoo nageenyaatiin godinichaatti dhaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jiraachuu isaa tibbana akka addaatti meeshaa ulfootiin baanii araaraaf waaqa kadhataa jiru aanaa dabra libaanoositti haadha siinqee kan ta'an aadde faayituu wadaajoo rakkoo nageenyaa amma salaalee mudate kanaan kan wal ajjeesaa jiruu fi wal dararaa jiru obboleewwaniidha jedhanii dhibdeen obboleewwan lamaan gidduu jiru kanaan kamtu yakka hojjate jennee baasnee beekuun rakkisaa ta'ullee garuu namni keenya saamamaa jira ajjeefamaa jira manneen barnootaa gubachaa jira ambulaansiiwwan deessuu tajaajiltu gubachaa jirti jedhanii jiru ogeessi waajjira aadaa fi turizimii godina shawaa kaabaa obbo Shimallis Taafaa akka himanitti gochi tibbana hawaasa godinichaa rakkoo isaa irra ga'e ibsachuudhaaf dhimma ittiin ba'e kuni aadaa fi safuu Oromoon yeroo rakkinaa itti ibsatuudhaas jedhanii jiru. Ulfaa fi qotiyyoon camadamee daa'immanitti waanjoon godhamee fannoo fi kaanis immoo ba'ee addunyaatti rakkoo irra ga'e agarsiisuun guddina rakkinichaa mul'isa jedhanii jiru. Gocha akkanaa rakkoon humnaa olii gaafa dhufu raawwatama jechuun ibsanii jiru. Godina kana keessatti manneen barnootaa cufamanii ijoolleen barnoota dhabdee jirti. Buufataaleen fayyaa caccabanii tajaajila yaalaa hin jiru. Abbootinii fi haadholiin kabaja dhabanii safuun badee jiraas jechuun dubbatanii akkasumas immoo karaa gubbaatti nama qabanii maallaqa humnaa olii lakkaa'amee hin beekamne hanga miliyoonotaatiin gaafatamaa jiru mul'ataa jiraas jechuun jiraattaa fi ogeessi fayyaa aadaa fi turizimii obbo Shimallis Taafaa himanii jiru. Kanaaf uummanni sababa rakkoo nageenyaa kanaan dhiibbaa guddaa jala waan galeef akka duudhaa ganamaa abbootirraa dhaalletti safeeffannaa isaa guddaadhaan waaqa araaraa kadhachuuf bahee jechuun himanii jiru. Safuun hawaasni uffannaa dhiiraa fi dubartii wal jala dabarsanii uffatanii ba'an kunis seerri uumaa cabee jira jechuu argisiisaas jedhanii jiru. Akka duudhaa fi aadaa godinichaatti gochi hawaasni rakkoo irra ga'e ibsachuudhaaf itti ba'e kunis murtii isa olaanaa ta'uu himanii rakkinichi tarkaanfii kana irra yoo dabre deemee ammoo akka addaatti abaarsaatu itti aana jedhanii jiru. Itoophiyaan humna elektiriikaa gabaadhaaf dhiyeessite keessaa parsantiin 17 hidha haaromsaa irraa kan argame ta'uu ibsite. Bara xumuraa kana keessatti humni elektiriikaa 20,522 geegaawaattiin gabaa biyya keessaa fi alaatti dhiyaate keessaa dhibbeentaan 17 kan ta'u immoo kan argame hidha haaromsaa irraa ta'uu humni elektiriikaa Itoophiyaa beeksisee jira. Guutuu isaa Awwal Kurkuraa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan humna elektirikii gabaaf dhiyeessite keessaa parsantaan 17 hidha haaromsa irraa kan argame ta'uu ibsite. Bara xumuraa kana keessatti humni elektirikii 20,522 gigaawaayitiin gabaa biyya keessaa fi biyya alatti dhiyaate keessaa dhibbeentaan 17 kan ta'u kan argame hidha haaromsa irraa ta'uu humni elektirikii Itoophiyaa beeksise. Humni elektirikii gabaaf dhiyaate kun madda anniisaa bishaanii fi qilleensa kosii gogaa irraa kan argame ta'uu ibseera. Humni elektirikii gabaa biyya keessaa fi biyya alaaf dhiyaate irraa walii galan galii birrii biiliyoona 20 kan argame yeroo ta'u kana keessaa humna gabaa biyya alaatiif dhiyaate irraa doolaara miiliyoona 140 argamu eerame. Galiin kun kan bara darbeen wal bira qabame yeroo ilaalamu caalmaa dhibbeentaa 16 akka qabu dhaabbatichi ibseera. Humni elektirikii Itoophiyaa bara baajataa 2017 dhufutti gurgurtaa anniisaa biyyootaan alaa bal'isuun doolaara miiliyoona 300 argachuuf karoorfamu beeksiseera. Biyyattii keessatti ijaarsa pirojektoota gurguddaa anniisaa maddisiisan 5 eegalamanii akka jiran eeruun dhaabbatichi pirojektoonni kunniin yeroo xumuraman humna fayyadama biyya keessaaf biyya alaaf oolu argachuun bu'aa dacharraa argamu haalaan akka dabalu ibseetii jira. Oduu kennaa ibaatiin ministeerri maallaqaa duraanii Eertiraa obbo Birhaan Abrahaam pirezidaantii Isaayyaas akka aangoo gadhiisan ifatti gaafatanii mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuu maatiin BBC'tti himanii jiru. Obbo Birhaan fulbaana 7 bara 2011 humna tikaa Eertiraan ergaa to'annoo jala oolanii asiin manneen hidhaa hin beekamne keessattis hidhamanii turani. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Ministeerri maallaqaa duraanii Eertiraa obbo Birhaan Abrahaam pirezidaantii Isaayyaas akka aangoo gadhiisan ifatti gaafatan mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuu maatiin BBC'tti himan. Obbo Birhaan fulbaana 7 bara 2011 humna tikaa Eertiraatiin erga to'annoo jala oolanii asii manneen hidhaa hin beekamne keessatti hidhamaa turani. Qondaalli olaanaan duraanii Eertiraa kun kitaabota 2 imaammata mootummaa Eertiraa ifatti qeequu akkasuma biyya koo Eertiraa jedhu biyya alaatti maxxansiisuu isaanii hordofee to'annoo jala oolanii turani. Haa ta'u malee hanga guyyaa dhumaa isaanitti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin mana hidhaa keessa turani. Obbo Birhaan biyya isaanii Eertiraatti sirni dimokiraasii akka jalqabamuu fi manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii akka waamu ifatti gaafataa turani. Qondaalli kun erga sagalee pirezidaantii Eertiraa fi uummata Eertiraadhaaf erga jedhamee booda miseensota mana maree luboonaa walgahii waamuun pirezidaantichi karaa nagaan aangoo akka gadlakkisanii fi haala waqtaawaa biyyattii irratti mariin akka gaggeeffamu gaafatanii turani. Bara 2001 gareen qondaalotaa biyyoota gamtoomanii yookaan G50 pirezidaantii Eertiraatii fi gaafii wal fakkaataa dhiyeessanii fi turani. Eertiraan heera bara 1997tti ragga'ee qabaattus amma yoonaa hojiirra hin oolchine. Manni maree biyyaalessaa Eertiraas bara 2002 walgahii ta'anii hin beekan jedhamee jira. Paartiin biyya bulchuu Addi Dimokiraatawaa fi Haqa Uummataa bara 1994 yaa'ii sadaffaa erga taa'een booda waggaa 30 walgahii hin teenne jedhani. Kaabineen miseensotaa bara 2011 asii walgahii hin beeku. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1945 dhalatanii Eertiraa keessatti barnoota isaanii kan hordofan obbo Birhaan digirii isaanii jalqabaa Itoophiyaa Yuunivarsiitii Finfinneetti xumurani. Akkasuma immoo bara 1972 Yuunivarsiitii Iliyoonii irraa digirii isaanii lammaffaa injiinaringii dinagdeetiin eebbifamanii jiru. Sana boodaas bara 1975tti qabsoo hidhannoo walabummaa Eertiraa makamuudhaan iddoowwan olaanoo adda addaatti tajaajilaa akka turanis odeeffannoon ni mul'isa. Eertiraan Itoophiyaa irraa walabummaa erga argattee booda waajjira pirezidaantii daayirektiraatti imaammata maayikiroo Eertiraa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u miseensa mana maree biyyaalessaa biyyattii ta'uunis tajaajilaa turani. Birhaan Abrahaam bara 2001 hanga bara 2012tti ministeera maallaqaa Eertiraa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u gabaasa galii dhaabbata albuudaa bishaanii jedhamurraa iftoominaa fi itti gaafatamummaa akka qabutu gaafii dhiyeessan irraa kan ka'e aangoo irraa kaafamanii jiru. Gidiraan sun kan barreessichaa qofa osoo hin taane kan maatii fi hiriyootaatis darbe jedhanii jiru. Efreem Birhaan Abrahaam ijoollee 4 obbo Birhaan Abrahaam keessaa tokkodha. Dhimma hidhamuu isaan irratti abbaa koo yeroo hundaa yaada keessa akka jiru garuu hin beeku, haa jiraatu haa du'us hin beeku jechuun BBC'tti dubbatee jira. Ani gadda haadha koo nama jaallattuu fi obbolaa koo irraa ga'ee ibsachuu hin danda'u jedhee jira. Hidhamuun abbaa koo anaaf dhukkubbii addaan hin cinneedhaas jedha. Efreem ijoollee 4 keessaa isa lammataa yoo ta'u Ameerikaa jiraata. Efreem Eertiraa keessatti hidhamuun waanuma guyyuma hunda raawwatudha yoo jedhu inni yeroo Eertiraa turetti manneen hidhaa garaagaraa keessatti ji'a 6 hidhamuu ibsee jira. Akka carraa ta'e erga mana hidhaatii ba'ee booda dhoksaadhaan gidiraa erga argee achi miliqe jedhee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turue. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.